deemna yaa gooftaa gara eenyutti deemna yaa gooftaa dubbi jireenyarraa gara eenyu deemna sirraa gorree addisa mirraatti kan akka kan keeti na darbee dubbi jireenyarraa gara eenyu deemna sirraa gorree si malee nargamne kan dhaabadeessa irraa furee. Sidifne sademna situlubbi jireenna ati fayyee sadukata ukan keesi amanna bara baraan jiraata wabii lubbuutiin nanda gocha kee faatulfaadhu goofta galanne kan kee addaa. Bitamir galalle wamala farradamne bi ormanu mide kofumana bigutanne gadadun dalana ma kofatu gurranu chufa dadamne hungadamne gofta abdin kena yom tufa gara eenyu tademna yaa gooftaa gara eenyu tadeemna yaa gooftaa dubbi jireenyarraa gara eenyu deemna sirraa gorree addisa mirraatti kan akka kan keeti na darbee dubbi jireenyarraa gara eenyu deemna sirraa gorree si malee nargamne kan dhaabadeessa irraa furee. Wanta faayidaan qabneef namni ardii leellisaa akkuma fiixeensaa jiru dachee kana keessa goga dhugaatii Yesuus ni wangeela fayyina kan dhugoonna namaaf laatu gooftaan hundee jireenyaa. Ciniinsuun ammaatee onneen namoota jabee gaaffii uumamaatiif furmaata laachuun dhabame dadhaboonni booyuu imimmaan isaanii roobsa si malee yaa gooftaa bara bara uumamni nutti obsa sagalee jireenya irra garam deemna humna fayyee nagabda argineerra sidiif beetii yaa gooftaa isa deemna eessattuyyuu nargamu abdiin akkanaa ati burqaa jireenyaa bara bara eessattuyyuu nargamu abdiin akkanaa. Gooftaatti kan jaallatamtan araarri nagaan isiniif baay'atee kutaa lammaffaa raajii dagatame jechuudhaaf hubachuuf barachuuf
dhaga'uudhaaf kan dhuftan hundumti keessan kan qophooftan mana keessanitti nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Raajiin dagatame badiisa du'a jireenya fidaa laata. Walii wajjin ilaalla. Har'a gabaabsinee as jalatti kan ilaallu immoo hin nyaatinaa ittis hin bu'inaa kanaa achi hin duutuu jedha. Hin nyaatinaa itti hin bu'inaa yoo gootan immoo du'a duutu. Yeroo darbee walii wajjin ilaallee turre. Kan walii wajjin ilaallee wal yaadachiisuudhaaf inni lolaa ta'e, inni wallaansoo guddaa waaqarratti jalqabe, inni cubbuun isa keessatti uumame waaqarraa oddoon isaaf hin dhibe. Gara lafaatti hin darbatame. Inni darbatame kun garuu cal jedhee gara lafaatti hin darbatamne. Inni gara lafaatti darbatame kun garuu wallaansoo guddaa fudhatee gara lafaa dhufe. Gara sanyii namaa dhufe. Kanaaf dubbii waaqayyo akkana jedhe. Isiniif wayyoo. Yaa warra lafarra jiraattanii. Isiniif wayyoo. 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 Yeroo gabaabduu akka qabu waan beekuuf isinii wallaansoo qabuu dhufeeraa jedhe. Yeroo gabaabduu. Yeroon inni qabu xinnoo gabaabduu wallaansoo nuun qabuu dhufe. Kanaaf hin nyaatinaa itti hin bu'inaa kanaa achi hin duutu isa jedhu walii wajjin ilaalla. Mata duree kana ilaaluutti tun darbin immoo kadhannaa gabaabaasaa godhanna. Galanni guddaan siif ta'a. Waaqa isa du'a nama oolchuuf akeekkachiisa namaa laattu. Waaqa isa ijoollee keef raajii dhugaa qabdu, dubbii dhugaa qabdu, maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Ati amanamaadha, ati guddaadha, ati jabaadha, ati beekaadha. Ati ijoollee keetiif ergaa qabda, akeekkachiisa qabda. Yeroo kanas nutti dubbachuu waan jaallachaa jirtuuf galanni bara baraa maqaa kee haa ta'u. Si duratti argamneerra. Nu barsiisi, nutti dubbadhu, nu garboonni kee dhaga'uudhaaf jenna. Dubbii amanamaa samaa irraa qabdu har'as nu soorii maqaa Yesuusiif jedhii. Ameen. Waaqayyoon abbaa guddifnee gaarii gooneen galateeffanna. Jaalala waaqayyo hubachaa gaafa hundumaa guyyaa qaxxaamuraa baroota ce'aa dhufneerra. Jaalalli waaqayyo lafa keenyaaf qabu uumama harka isaarraa kaasee hamma har'aatti maal akka fakkaatu illee utuu dubbannee xumuruu hin dandeenye. Wallaansoon gara lafaatti dhufe guddaadhaaf falmisiisaa. Wallaansoo ajaa'ibsiisaa taatee addunyaa keessatti ta'ee kan hin beekne gara lafaatti yeroo dhufu waaqayyo immoo uumama harka isaatii yeroo akeekkachiisu ilaalaa turreera. Uumamni harka waaqayyoo akeekkachiisaa fi qajeelfama samaa irraa kennamuun akka hoogganamuu qabu yeroo inni dubbatu ilaalleera. Kana duwwaa miti waaqarraa ergaan gara lafaa dhufaa jiru kun gara fuulduraatti maalitti akka adeemaa jirru yeroo inni nutti dubbatu ilaalaa turreera. Filannoo walabii ilmi namaa qabaachuun irra jiraatu jireenyaaf du'a gidduutti kan rarraate akka isheen taates ilaalleerra. Namni walabummaa mataa isaatiin bilisummaa waaqayyo isaaf kenneen filannoo qulqullaa akka qabaatuu fi waaqayyo yeroo inni fuuldura isaatti waan itti dhufaa jiru itti himuu fi sanarratti immoo filannoo sirrii akka qabaatu yeroo inni akeekkachiisu argineerra. Muka hamaadhaaf gaarii adda baasu jireenya namaarratti filannoo sirrii akka qabaachisu uumama lafarratti yeroo hundeesse yeroo inni jannata keessa dhaabes ilaalleerra. Dhaabuu duwwaa miti kana akka hin nyaanne, akka hin tuqne, akka hirkaan hin qabne yoo kana godhan garuu du'a akka fidu ilaalleerra. Sababiin isaa maaliif? Sababii waaqayyo kana godhaa jiruuf maaliif? Amoos boqonnaa 3:7 irratti waaqayyo gooftaan murtoo isaa isa dhokataa akka hin qabne dhokataadha jedhamee isa yaadamus hojjettoota isaa warra raajota garboota isaatti utuu hin mul'isin tokkollee hojiirra akka inni hin oolchine argina. Utuu namatti hin himin, utuu qajeelfaman kennin, utuu ijoollee isaan akeekkachiisin hiccita godhee badiisa ilma namaatti fidu tokko hin qabu waaqayyo. Kanaaf murtii waaqayyoo
filannoo namaa irratti isa hundaa'edha malee murtiin waaqayyoo filannoo waaqayyoo irratti isa hundaa'e. Filannoo namaatu jireenya namaa kenna. Filannoo keenyatu du'atti nu geessa. Filannoon keenya mo'icha nu kenna. Filannoon keenya akka mo'amnu nu godha. Kanaaf filannoon nuti har'a qabaannu baay'ee barbaachisaadha. Jireenya keenya keessatti filannoon nuti har'a qabaannu, filannoon kaleessa raawwatame suni jireenya nuyi har'a jiraannu kanaaf agarsiistuu guddaadha. Waaqayyo kanaaf iccita kan ta'e jireenya ilma namaa badiisatti kan oofu tokkollee hin qabu. Waaqayyo anaaf isiniif jireenya fila, anaaf isiniif jireenya barbaada, anaaf isiniif isaa wajjin akka deemnu, gaafa hundumaa isaa wajjin akka jiraannu nurraa barbaada. Garuu murtiin nuti qabaan, filannoon nuti qabaan, filannoon abboonni keenya kalee qabaatan, filannoon Addaamiif Yohaan qabaatan jireenya keenya har'aatiif agarsiistuu guddaadha. Akeekkachiisii jaalala inni waaqayyo kenne kuni garuu sababii haxxummaarraan kan ka'e humna dhabe. Akeekkachiisii waaqayyo kenne jaalalli sanyii namaatiif inni qabu, jaalalli ilma namaatiif uumama harka isaatiif qabu, akka bifa ofii isaatiitti kan uume kanaatiif jaalalli inni qabu sababa haxxummaa kan ka'e humna dhabe. Filannoon suni akka mirgaatti yoo ilaallu sirrii yoo ta'e illee isa waaqayyo sanyii namaarraa barbaadu yeroo madaalamu garuu sirrii hin turre. Filannoon suni akka mirgaatti, akka filannoo dhugaatti yoo ilaalamu mirgallee yoo ta'e, sirriillee ta'uu yoo baate isa waaqayyo sanyii namaarraa barbaadu garuu sirrii hin turre. Waaqayyo sanyii namaatiif jireenya kenne. Seexanni yookaan diiyaabiloos immoo filannoo waaqayyo sanyii namaarraa barbaadu sanarraa kaachise. Raajiin dhugaan waaqayyo ittiin sanyii namaaf kenne hin dagatame. Isa waaqayyo barbaadu ta'uu dide. Raajiin waaqayyo dursee dubbate hin dagatame. Raajiin soba ta'uu danda'u suni raajii dhugaa mo'uudhaaf wixxifate. Raajiin miira namaa irratti hundaa'u raajii dhugaa sana mo'ate. Raajiin sobaa yeroo dhufu raajii dhugaa fakkaatee dhufe. Raajiin sobaa raajii dhugaatti hirkatee dhufe. Raajiin dhugaan hin dagatame. Waaqayyo raajii dhugaa gaafa kennu guyyaa muka kanatti nyaattan du'a duutu jedhe. Du'a duutu. Seera uumamaa boqonnaa 2:16-17 dhaxxanii yoo ilaaltanii yemmus waaqayyo gooftaan namicha abboome ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran hundumaatti hin nyaatina. Iji mukicha nyaatanii hamaadhaaf gaarii ittiin beekan sanarraa garuu hin nyaatina. Gaafa isarraa nyaattan dhugumaan hin duuta. Yemmus waaqayyo gooftaan namicha abboome ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran hundumaa irraa hin nyaatta. Ija dhaabaa waynii iddoo kana jiru hin nyaatta. Ija mukichaa nyaattanii hamaadhaaf gaarii ittiin beektan sana irraa garuu hin nyaatina. Gaafa irraa nyaattan garuu du'a hin duutu jedhe. Waaqayyo waan gaarii fuuldura isaaniitti jiru dhufuu itti hime. Waan gaarii isaan barbaachisu itti hime. Waan gaarii jireenya isaaniitiif ta'u isa nyaachuun isaanii malu itti hime. Itti himuu duwwaamin waan gochuu qaban isaanitti hime. Waan gochuu hin qabne bu'aa isaa wajjin miidhagsee isaanitti hime. Hin nyaatina. Gaafa nyaattan du'a duutu. Kana hundumaatti garuu nyaadhaa ittiin jedhe. Kana hundumaatti nyaadhaa. Jannata keessa kan jiru kana hundumaatti nyaadhaa. Inni muka jireenya isiniif kennuudha. Isa hamaadhaaf gaarii adda baasee beeksisu kanatti garuu akka hin nyaanne. Seera uumamaa boqonnaa 3:1 kaafnee dhannee yoo ilaallu bineensi bakkee waaqayyo gooftaan uume hundumaa keessaa garuu bofni caalaa haxxee ture jedha.
haxxee ture. Kanaa booda gara dubartittiitti dhiyaate dubartittiidhaan isa akkana jedhe dhugumaan Waaqayyo ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran hundumaarraa hin nyaatinaa isiniin jedhe. Haxxummaa dubbii jabaa muka dhaabaa iddoo dhaabaa jiru kana keessa jiru hundumaatti jedhe. Utuu nambisin muka guutummaa iddoo kana jiru hundumaa keessa hin nyaatinaa ittiin jedhe gaafate. Waa'ee muka isaa hamaadhaaf gaarii beeksisuu mini kan inni haasa'aa jiru. Waa'ee muka iddoo dhaabaa wanni keessa jiran hundumaa sana iddoo dhaabaa sana jiran hundumaa irratti xiyyeeffate. Isaan kana hundumaa hin nyaatinaa isiniin jedhee gaaffii gaafate. Dubartittiinis boofichaan akkana jette. Nuyi ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran irraa nyaachuu hin dandeenya. Garuu muka isa iddoo dhaabaa kana walakkaa jiru duwwaa. Waaqayyo ija isaarraa hin nyaatinaa isatti hin boo'inaa kana achi hin duutu jedhee jetteen. Dhugaa jiru dubbatte. Hin nyaatinaa isatti hin boo'inaa gaafa isatti nyaatan du'a duutu nuun jedhe. Isa kaan immoo nyaanna wanti inni nu dhowwe hin jiru. Bofti garuu gaafa itti siqu haxxummaa guddaa jireenya isaa keessaa waan qabuuf Waaqayyoon faallessuu caalaa dubbiinsaa dhageetti akka argatu barbaade. Dhagahamuu barbaade. Jara kana biratti hubatamuu barbaade. Waaqayyo maalirraa akka isaan dhowwe beeka ture. Sirriitti beeka ture seexan. Waaqayyo muka hamaadhaaf gaarii agarsiifturraa hin nyaatina akka ittiin jedhame sirriitti beeka ture. Garuu dubbii mi'eeffatee isaaniin hawwachuudhaaf gurraa argachuudhaaf gurra sana gara isaatti harkisiisuudhaaf isaanitti dubbate muka hundumaatti hin nyaatinaa jedhee. Gurri ishee gara seexana dhaga'utti gara bofa isaa haxxummaan guute sana dhaga'utti deefiste. Lakki hundumaatti hin nyaanna garuu kan nu ittiin dhorkamne muka isa hamaadhaaf gaarii beeksisu. Iddoo dhaabaa walakkaa kana dhaabatetti isa hin nyaatinaa ittis hin bu'inaa. Kana achi hin duutu nuun jedhee jette. Karaa bante. Balbala bante. Karaa ittiin seenuu argate. Seexanni waan haaraa uume hin dhumne. Bofichi naxxummaadhaan uume wallaansoo biraa gaaffii biraadhaan gara isaanii hin dhumne. Waaqayyo maal akka hundeesseen itti dhufe. Sababiin isaa raajiin Waaqayyo dubbataa jiru. Raajiin Waaqayyo dursee Addaamiif Yohaaniif kenne jireenya isaaniif kenne ture. Daabloos inni haxxummaadhaan guute bofa fayyadamee inni dhufe kuni garuu karaarraa kaachisuu kan inni barbaade kan inni gochuun irra jiraatus yoo jiraate raajii dhugaatti hirkatee dhufuutu irra jiraata. Sababiin isaa raajii lafaa fuudhee uumuu hin qabu. Raajiin dhugaa Waaqayyo kenne muka kanatti nyaatanii jennaan hin duutu ture. Inni immoo waa'ee muka sanaa gaafachuudhaan jalqabe sana duwwaallee miti bal'isee jalqabe muka hundumaatti hin nyaatinaa isiniin jedhee. Sababiin isaa raajiin sobaa raajii dhugaatti hirkatamee dhufa. Sababiin isaa raajiin sobaa raajii ta'ee mul'achuu yoo barbaade raajii dagachiisuu barbaadu kan biraa qabaachuutu irra jiraata. Raajii sanyiin namaa akka dagatu akka irraanfatu akka dhiisu beekuu yookaan immoo qabaachuutu irra ture waan ta'eef. Kanaaf gara sanaa dhufe. Lakkoofsa 4 irratti 3-4 dhaxxanii yoo ilaaltanii kanaa booda bofichi dafeetu akkana ittiin jedhe. Bofichi immoo deebisee dubartittiidhaan hin duutanii jedheen. Argitanii Waaqayyo guyyaa nyaattan hin duutu jedhe. Inni garuu hin duutanii jedheen. Waaqayyo abboommii kaa'e qajeelfama kaa'e. Guyyaa sanatti nyaattan hin duutu. Namni du'e immoo jiraataatti gargar ba'a. Waaqni nuyi inni isaan uume isa jiraataa ture, isa mo'aa ture, isa barabaraa ture. Inni isaan uume kuni isa isaan ceesisu ture. Inni isaan uume kuni isa isaan dabarsee dhaabu ture. Inni isaan uume kuni dhugumaan jireenya barabaraatiif kan isaan qopheessu ture. Inni isaan uume kuni nagaa isaaniitiif boqonnaa isaaniitiif isa ka'ee ture. Inni isaan uume kuni jireenya barabaraa isaaniif kennuudhaaf kan dhufe ture.
Kanaafi hin duutanii ittiin jedhe. Hin duutanii jedheen. Dubbiin Waaqayyoon kan faallessuun dhufe seexan. Waaqayyo gaafa kanatti nyaatan hin duutu ergi ittiin jedhee booda gurra dubartittiitti siqee oduchi akka mi'aawuuf jedhee dubbiin faallaa akka ta'e akka dhufe hubachiisuudhaaf jedhee hin duutanii ittiin jedhe. Lakkoofsa 4 irratti gaafa ilaallu dubartittiin dubbiin hin duutan jedhu kun dubbii jabaa akka ta'e waan hubatteef gurra laatteef. Sababiin isaa Waaqayyo hin duutu jedhe. Bofichi naxxummaadhaan guute garuu dhufeetu hin duutanii ittiin jedhe. Bofichi immoo deebisee dubartittiidhaan hin duutanii. Isin ija mukichaa irraa yeroo nyaattan iji keessan akka banamu hamaaf gaarii beekuudhaanis akka Waaqayyoo akka isin taatan Waaqayyo hin beekaa jedhe. Ija keessantu banama. Hamaadhaaf gaarii beektu. Sana duwwaa moomini akka Waaqayyoo taatu. Utuu isin ta'e, utuu ana ta'e, utuu nu hunduma keenya ta'e maal jenna ture? Maaltu harkise ishee? Ijin banama. Hamaadhaaf gaarii hin beektu. Akka Waaqayyoo hin taatu. Jireenya ishee gaaffii deebii argati jettee kan isheen herregdu yoo jiraate akka Waaqayyoo ta'uu ture. Waaqayyo tarii kan inni kana nu dhawwee fi akka isaa taana jedhee waan yaadeef nu dhawwee jettee yaadde. Sababiin isaa akka Waaqayyoo ta'uun guddachuudha, akka Waaqayyoo ta'uun waaqummaadha, akka Waaqayyoo ta'uun aangoo waan hundumaa of harka gashuu ture waan ta'eef. Gaafa kanatti nyaattan ija keessantu banama. Hamaadhaaf gaarii adda adda baaftanii hin beektu. Inni sitti meera. Mukti isin nyaattan kun hamaadhaaf gaarii adda baasee beeksisaa jedhe. Kanaaf hubannoo qabu. Ayyaanni akka irraa fudhatamu cubbuu jalatti akka kufanii du'atti akka isaan geessu itti meera. Kun immoo ija isaanii wajjin banamu wajjin qooda akka qabu beekamaadha. Haa ta'u malee garuu wanti amma ta'uudhaaf deemu waan biraa jira. Innis immoo akka Waaqayyoo ta'uudha jedhameetu yaadame. Kanaaf Waaqayyo akka isaa akka taanu waan hin barbaanneefi akka isaa akka taanu waan hin feeneefi akka hin nyaanne barbaade. Raajii dagatamu. Raajii Waaqayyo isa dhugaa dagatame. Isa Waaqayyo sanyii namaarraa barbaadu dagatame. Kufaatii guddaa addunyaatti dhufaa jirutu dagatame. Waaqayyo dursee akeekkachiise. Inni ani kaa'e kun hamaadhaaf gaarii beeksisa. Hamaa wajjin walii galuu dandeessu ta'a guyyaa isatti nyaattan. Yookaan immoo isa diduudhaan gaarii wajjin walii galuu dandeessu ta'a. Gaafa isatti nyaattan garuu ani isinitti nama du'a duutu ittiin jedhe. Seexanni garuu raajii dhugaatti hirkatee dhufe. Raajii dhugaatti gaafa hirkatee dhufe isin hin duutanii ittiin jedhe. Argitanii raajiin sobaa humna godhachuu yoo barbaade, raajiin sobaa aangoo qabachuu yoo barbaade, raajiin sobaa olaantummaa qabachuu yoo barbaade, raajiin sobaa iddoo argachuudhaaf yoo barbaade, raajii dhugaatti hirkatee dhufa. Dubbii Waaqayyo fakkaatee dhufa. Miidhagee dhufa. Isa afaan Waaqayyo keessaa bahe fakkaatee dhufa. Isa sana nama dagachiisa, isa dhugaa nama dagachiisa, isa dhugaa nama irraanfachiisuudhaan dhufa. Raajiin dhugaanii inni dura dhufe hin dagatame. Raajiin sobaa inni booddeedhaan dhufe garuu iddoo argate. Inni Waaqayyo itti hime sun hin dagatame, hin irraanfatame, bira darbame, hin tuffatame. Sababiin isaa raajiin inni lammaffaa irratti dhufe raajiin sobaa dhugaa waammoo fakkaatee dhufe. Gaaffiin fedhiin namaa miirri namaa barbaadu sana irratti hirkatee dhufe. Addaamiif Yohaaniif deebii waan qabatee dhufe fakkaate. Sababiin dhorkamuu isaaniitiif deebii waan dhufe itti fakkaate. Innis immoo inni dubbiin
achi keessa jiru yoo kanatti nyaattani akka Waaqayyoo taatu ture. Akka Waaqayyoo ta'uudhaaf barbaadan fedhii waaqummaa Waaqatti ol guddachuu barbaadan. Kanaaf kan inni dhorkamneef kan inni dubbiin kun akka hin nyaanne godhamneef akka Waaqayyoo waan taanuuf jedhani. Deebii waan argatanitti fakkaate. Raajiin sobaa gaafa nama balleessu, gaafa nama miidhu, gaafa karaarraa nama kaachisu, gaafa du'a namatti fidu, gaafa badiisa namatti fidu, gaafa Waaqaaf nama adda baasu raajii dhugaa fakkaatee dhufa. Kanaaf raajiin kun Waaqayyo hin duutu jedhe, seexanni garuu hin duutanii ittiin jedhe. Inni Waaqayyo jedhe dhugaa ture, inni seexanni jedhe garuu soba ture. Raajii dhugaatu dagatame. Hin duutu inni jedhu amanamaa ture. Hin duutu inni jedhu sanyii namaatti isa dhufa hundumaa ture. Mo'amuun keessan mo'amuu sanyii namaati. Isin sanyii namaa uumama dachee kanaa bakka buutani kan jedhu ture. Raajii Hizqeel boqonnaa 18:20 dhannee yoo dubbinne akkana jedha. Lubbuun isa cubbuu hojjete haaduu jedha. Lubbuun cubbuu hojjette hin duutii jedha macaafi qulqulluun. Seexanni garuu raajii biraa fidee dhufe. Raajii ammarraatti addunyaa kana wallaalchisu qabatee gara lafaa dhufe. Waaqayyo lubbuun cubbuu hojjette hin duuti yeroo jedhu, seexanni garuu lubbuun cubbuu hojjette hin duutu jedha. Arraa barsiisi lafa keenya irratti kennamu cubbuu kan hojjete akka hin duunetti, cubbuu kan hojjete iddoo biraa akka jirutti, cubbuu kan hojjete jireenya bara baraa keessa bashannanaa akka jirutti barsiifti. Dubbii Waaqayyoo kaleessa uumama jalqabaarraa dhufe garuu lubbuun cubbuu hojjette hin duuti ture. Kanaaf Hizqeel 18:20 irratti lubbuun isa cubbuu hojjette haaduu jedhe. Lubbuun hin duuti. Lubbuun hin duutu kan jedhu, har'a hin duutan kan jedhu barsiisi guddaan lafa keenyallee qabatee jira. Roomee boqonnaa 6:23 dhannee yoo ilaallu beenyaan nama cubbuu hojjetu du'aa jedha. Gatiin cubbuudhaa du'a. Gatiin cubbuu kan inni ittiin madaalamee kaffalu du'a fida. Du'a duwwaa miti, du'a bara baraa fida. Seexanni faallaa Waaqaatiin dhufe. Cubbuu hojjechuun du'an fiduu jedhe. Cubbuu hojjechuun lubbuun akka jiraattu godhaa jedhe. Hin duutanii jedhee dubbate. Raajii Waaqaatiin kan mormutu lafa kana irratti ka'e. Gaafa Waaqayyoof abboomamuu didan, gaafa cubbuu wajjin walii galaman, gaafa seerarra daddarbuun dhufu, seerarra daddarbuun cubbuudhaan agarsiifama. Du'a namatti fidde. Kanaaf hin duutanii jedhe. Gatiin cubbuu du'a akka ta'e, beenyaan cubbuu hojjechuu du'a akka ta'e, lubbuun cubbuu hojjettu immoo akka duutu macaafi qulqulluu dhugaa ba'a. Seexanni garuu raajii dhugaa irratti lola banuu jalqabe. Raajiin dhugaan akka dagatamu godhe. Raajiin dhugaan akka irraanfatamu godhe. Kunis immoo du'a sanyii namaa irratti fiduudhaan jalqabe. Dhugaan Waaqayyo namaaf kenne kan biraa, kan seexanni jedhu kan biraa. Dhugaan Waaqayyo sanyii namaarraa barbaadu kan biraa, kan seexanni namarraa barbaadu kan biraa. Raajiin dhugaan dagatamee, raajiin sobaa oddoo akka qabatu, hidda akka gaffageeffatu seexanni cimee hojjete. Waaqayyo dursee akeekkachiise rakkoon uumamarra ga'uuf jedhu kuni hamaadha jedhee itti hime. Dubbiin dhugaa fakkaatee sobaan makamtee raajiin dhugaa irraanfachiistee du'a sanyii namaatti fiddee dhufte. Raajiin sobaa makamtee dhufte. Dubbii dhugaa fakkaattee, raajii dhugaatti hirkattee du'a ilma namaatti sanyii namaatti fidde. Dubbiin kan biraa, dhugaan kan biraa, sobi kan biraa. Dhugaa fakkaattee makattee dhufte. Garuu jaalalli Waaqayyoo badiisa namaa hin jaallanne. Agamiyyuu filannoon namaa du'a yoo ta'e illee badiisa irraa nama oolchuudhaaf duukaa bu'e. Jaalala sanyii namaaf qabu duukaa bu'e. Waaqayyoo filannoon kee badiisa sitti fideera, du'a sitti fideera jedhee hin himne.
jaalala addaa ittiin sanyii namaa jaallatu kana caalmaamatti waaqayyo agarsiise. Jaalalli addaa waaqayyo naaf qabu maal akka ta'e agarsiise. Seenaa barootaa keessatti waaqayyo jaalala namaaf qabu filannoon namaa badiisallee yoo ta'e, du'allee yoo ta'e, karaarraa kaachuullee yoo ta'e, dubbiin inni dubbate warra isaaf amanamuudhaaf fedhii qabaataniif ammayyuu karaa banee lafa kaa'e. Keessa deebii boqonnaa 30 lakkoofsa 15 darbinee 19 yoo ilaalle akkana jedha. Ilaa anarraa wanta gaariidhaaf jireenya, wanta hamaadhaaf du'a si dura kaa'eera jedha. Anarra wanta gaariidhaaf jireenya, wanta hamaadhaaf du'a immoo si dura kaa'eera jedha. Waan gaariin si dura jira. Inni jireenya siif kennu. Wanti gaariin inni jireenya bara baraatti si ceesisu fuulduruma kee jira. Wanti si gammachiisu, wanti waaqayyotti gammadu mana kee keessa jiru kee keessa jira. Wanti waaqayyo barbaadu adeemsa kee keessa jira, dubbii kee keessa jira, yaada garaa kee keessa jira. Wanti waaqayyo sirraa barbaadu akkaataa jireenya keetii keessa jira. Isa namni sirraa dubbisu, isa waaqayyo sirraa barbaadu keessa jira. Wanti gaarii waaqayyo barbaadu bakka hojii keetii, bakka tajaajila keetii, bakka ati argamtu hundumaatti si wajjin argama. Inni kun immoo jireenya siif kennaa jedhe. Ilaali ana har'a jedhe. Wanta gaarii isa jireenya siif kennu. Kana duwwaa miti wanta hamaa isa du'atti si geessu si dura kaa'eera. Hamaan inni si miidhu, inni si balleessu, inni nagaa si dhowwatu, inni boqonnaa si dhowwatu, inni ka'uudhaaf taa'u kee hundumaatti nagaa akka hin qabaanne si godhu. Inni akka ati geessifadheera hin jenne si godhu. Inni akka ati abdii kutattu si godhu. Inni si lolu, inni wallaansoo si qabu, inni du'atti si geessu si fuulduras jira. Firoota ko sanyii namaa duukaa wallaansootu itti fufe, sanyii namaa duukaa wallaansoo hamaatu itti fufe. Waan gaarii isa jireenya kennuufi waan hamaa isa du'atti dabarsee nama kennuutu itti fufe. Sanyiin namaa filannoo mataa isaatiin jireenya akka qabaatu, sanyiin namaa filannoo mataa isaatiin du'a akka qabaatuufi filannoon gara isaa dhufe. Gara balbala kee ani dhufe, gara mana kee ani dhufe, gara jireenya kee ani dhufe, gara adeemsa kee ani dhufe, fuuldura kee kan dhaabatee jiru jireenya isa namaaf kennu filannoo fi du'atti isa namaaf geessu filannoo jira. Lakkoofsa 19 irratti dhannee yoo dubbifne akkana jedha. Ani har'a jireenyaaf du'a, eebbaaf afaarsa isin dura akkan kaa'e. Jireenyaaf du'a, eebbaaf afaarsa isin dura kaa'eera. Akkan kaa'e. Waaqaaf lafa waamee isin irratti dhugaa nan baasisa. Kanaaf isin ijoolleen keessan akka jiraataniif immoo jireenya fo'addaa. Keessa deebii 30:19 irratti. Jiraachuu barbaaddu yoo taatan, jireenya ofii keanii, jireenya ijoollee keessanii barbaaddu yoo taatan, jiraachuu mana keanii barbaaddu yoo taatan, jiraachuu dhaloota keanii barbaaddu yoo taatan, ani isin dura kaa'eera. Jireenyaaf du'a isin dura kaa'eera. Eebbaaf abaarsa isin dura kaa'eera. Angaruu isin ittiin hima. Isin jiraachuu barbaaddu yoo taatan jireenya fo'addaa. Maal jaalalli akkasii? Maal jaalalli guddaan akkasii? Maali waaqayyo fuuldura keenya kan jirani kan isaaf galu? Wanti nuun wallaansoo nu qabaa jiran hundinuu kan isaaf galu. Maal gochuun akka nurra jiru kan isaaf galu, kan nutti dubbatu. Gaariin fide fuuldura keetti isa jireenya siif kennu si dura kaa'e. Wanta hamaan fide isa du'atti si geessu si dura kaa'e. Jireenya filachuun, hamaa filachuun, gaarii filachuun, du'a filachuun kan keeti. Garuu ani sittin hima. Wanti ani sitti himu yoo jiraate atis ilmaan kee sanyiin kee akka jiraataniif jireenya filadhu jedhee. Gooftaatti kan jaallatamtan saba Waaqayyoo.
Maaliidha wallaansoo kan nu qabaa jiru? Maaliidha inni fuuldura keenya jiru? Maaliidha ganama gaafa mana keenyaa baanu inni balbala keenya dhaabatee nu eegu? Maaliidha inni lafa hojii keenyaa dhaabatee nu eegu? Maaliidha adeemsa keenya irratti gufannaa kan uumaa jiru? Adda baasnee kan nu ittiin hubadnu yoo jiraate dubbii Waaqayyootiin. Kan nuyi dubbiin kun nuuf galu yoo jiraate qajeelfama samaa irraa fudhannuuni. Qajeelfami samaa irraa fudhannu yoo jiraate immoo hamaadhaaf gaarii isa adda baasee nu beeksisu nutti agarsiisa. Raajii dhugaa Waaqayyo jireenya keenyaaf kenne isa guddaatu jira. Kanaaf raajii dhugaa isa Waaqayyo nuuf kenne isa guddaa kana hubachuudhaaf qajeelfama samaa irraa fudhachuu danda'uun nurra jiraata. Inni wallaansoo nu qabu, inni hamaatti nu oofu, inni karaarraa nu kaachisu, inni fuuldura keenya jiru isa kaleessa haxxummaadhaan guute sana waan ta'eef Waaqayyo qajeelfama nuu kennaa jira. Yohannis boqonnaa 8:44 irratti akkana jedha. Isin kan abbaa keessan isa tokko sanaati kan seexanaati jedhe. Kajeellaa hamaa isa kan abbaa keessanii gochuu hin feetu. Jalqabumaa jalqabee inni suni nama ajjeesaa ture jedhe. Ajjeesaa ture. Nama jiraachuuf waamee balleesse. Nama jireenyi carraan jiraachuu kennameef du'atti adeemsise. Inni ajjeesaadha. Isin hojii hamaa isa abbaan keessan sun hojjechuu jaallattu. Innis immoo hojiin isaa maal ture? Nama ajjeesuu ture jedha. Dhugaan isin keessa waan hin jirreefi inni dhugaa irras hin dhaabbanne. Inni sobaadha. Abbaa sobaati si jedheen. Argitanii? Hojii ammeenyaa hojjechuu barbaaddu. Hojii ammeenyaa hojjechuu barbaaddu yoo ta'e hojii abbaa keessanii isa kan seexanaa hojjettu. Inni jalqabumaa kaasee ajjeesaa ture. Inni jalqabumaa kaasee Addaamiin ajjeese. Inni jalqabumaa kaasee Yohaaniin ajjeese. Ani jireenyan kenneef inni garuu du'a fide. Ani hin duutu jedheen itti hime inni garuu hin duutan ittiin jedhe. Sossobee garuu du'atti adeemsise. Hin ajjeese ittiin jedhe. Inni sobaadha. Abbaa sobaati. Kanaaf yeroo kana raawwattan isinis hojii sobaa hojii ajjeesuu hojjettu jedhe. Lammaffaa Qorontoos 11:3 dhannee yoo dubbifanne akkana jedha. Akkuma boofni haxxummaadhaan waan hin gowwoomse yaadni keessan immoo karaarraa kaatee Kiristoos isa garaa qulqulluudhaan of kennitaniif sana irraa akka garagaltu jedheen sodaadheera jedha Phaawulos. Warra Qorontoosiif yeroo barreessu iddoo kanatti akkuma boofni haxxummaadhaan Hewaaniin balleesse yaada garaa keessanirraa kaattanii Kiristoos isa garaa qulqulluudhaan of kennitan kanarraa immoo hin galagaltu jedhee yaaddee sodaadhe jedhe. Sodaan natti galee. Haxxummaadhaan kaatanii, jallinaan kaatanii, gaafa hundumaa hamaa yaaduudhaan, gaafa hundumaa jireenya dhiisuudhaan, gaafa hundumaa gaarii filachuu dadhabuudhaan, gaafa hundumaa isa isinitti tolu miira keessan dhaggeeffachuudhaan karaarraa kaatanii badiisatti deemtu jedheen sodaadhe. Tokkoffaa Xiimotewos 2:14 irratti akkana jedha. Addaam hin sossobamne, dubartittiin garuu hin sossobamte, seera cabsituus taate jedha. Seera cabsituu taate. Karaarraa kaatte. Addaam garuu hin sossobamne. Kan inni sossobame yoo jiraate haadha manaasaan. Isheen seera cabsite, seera isa cabsisiiste. Seera cabsuun karaarraa nama kaachisa. Waaqayyo wajjin adda nama baasa. Waaqayyoof abboomamuu dhabuun hammeenya guddaatti nama geessa. Seerri Waaqayyoo raajiin hin dagatame. Dubbiin dhugaan, dubbiin jireenyaa hin dagatame. Inni Waaqayyo namarraa barbaadu hin dagatame. Filannoon namaa karaarra nama kaachise. Filannoon namaa karaa fagoo nama deemsise. Waaqaaf nama gidduutti gaabbii guddaa yookaan garaagarummaa guddaa tumame. Namni waaqarraa fagaatee sababii filannoo isaatiif du'atti dabarsee of kenne. Har'a obboloota obboleettii koo dubbii Waaqayyo dhagaa kan jirtan. Filannoon inni fuuldura keenya jiru, inni balbala keenya jiru, inni karaa keenyarra jiru eessatti nu deemsisaa jira? Du'a, jireenya. Gooftaan nu haa gargaaru. Ayyaanni Waaqayyo nuuf haa baay'atu. Filannoo sirrii akka qabaannu inni nu hubachiisu. Nama sodaannu, namni nama.
waaqayyo na sodaannu waaqayyo guddaadha inni nu moosisa nu dhaaba nu ceesisa namni homaa nu hin godhu waaqayyo garuu gargaaraa keenya warri waaqayyoon qabatan illeeyyaan warri isaaf abboomaman hin qaana'an kanaaf dubbii dhagaa kanatti akka jiraannu ayyaanni waaqayyo nuuf baay'atu mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon kadhanna. Galanni guddaan siif ta'a qulqulluu mootii Israa'el amanamaa arjaa guutuu jabaa si galateeffanna waa'ee gochaa keef waa'ee geggeessaa keef waa'ee araara kee hundumaatiif maqaan kee eebbifamu. Ati dhugumaan mootiidha ati dhugumaan waaqa ati dhugumaan waan hundumaa ol kan jirtu jaalala addaa uumama harka keetiif kan qabdu waaqa qulqulluudha. Maal filachuun akka nuuf malu kan nutti himte jireenyatti deemuun akka nurra jiru nus ilmaan keenyas sanyiin keenya hundinuu jireenya filachuun akka nurra jiru nutti himteettaa maqaan kee eebbifamu. Waan nutti dubbatte waan nu barsiisteef dubbiin keessa akka dhaga'amuuf garaa keenya keetti ija akka godhatuuf waan nu gochaa jirtuuf galanni siif haa ta'u ayyaana kee dhugaa nuu baay'isi araaraan nu milladhu maqaa Yesuusiin aameen. Qalbii jijjiirannee xumurraa yoo
qabeenya ergansi argadhee michuu koo nageenya ejjee nagaa dhaabdee jeeqamtuu keessatti soora barbaachisaa naaf laata yerootti jaalallee kootati oduu alaalarraa dhaga'ee sinjaaju isa namni himuun maqaa kee ol hin qabu ofirrattaan argee harka gaarummaa kee kanaafaan ol qaba Yesuusa maqaa kee atanaaf kattaakoo ol qabaa qannaati naan arguu diinni koo ulfaadhu yemmuuti Dadheem dandeettii namarraa waadaa baay'ees qabaa michoota hundumarraa alli naattamannaan hundumtuus na jibbe amala koof jedhee qofaatti na dhiise siitu na fayyise oduu alaalarraa dhaga'ee sinjaaju isa namni himuun maqaa kee ol hin qabu ofirrattaan argee harka gaarummaa kee kanaafaan ol qaba Yesuusa maqaa kee atanaaf kattaakoo ol qabaa qannaati naan arguu diinni koo ulfaadhu yemmuuti yaada keerraa faana kombuutwaanii sidhiisees raawwadhee hormanii laalwaanii bubbeeyyoon araasuu sittan kooluu gaala tulla rakkinaa koo sinnaaf gaala gala an waadaan siif gala oduu alaalarraa dhaga'ee sinjaaju isa namni himuun maqaa kee ol hin qabu ofirrattaan argee harka gaarummaa kee kanaafaan ol qaba Yesuusa maqaa kee atanaaf kattaakoo ol qabaa qannaati naan arguu diinni koo ulfaadhu yemmuuti Dacheenin xiinxaluu amma dandeettii kee imaanaa fi yaata koos baatee raamsa goonkee ilmaamaa sammuurraa ol ta'ee hangii kee
lafti soqamu in argamu akkike addam jaalalli kee odu alalarra dhaga'ee sinjaaju isa namni himuun maqaa kee olin qabu ofirrattaan argee harka gaarummaa kee kanaafaan ol qaba Yesuusa maqaa kee atanaaf kattaako ol qaba kannaati naan argu diinni koo ulfaadhu yemmuu ganda sanatti sitikseen galgala guutuu maaloowwan isaanii dammaqanii eegu turani yeroo ergamaan waaqaa sitti mul'ate naannoo isaaniitti ayyaanni waaqayyoo itti ife har'a magaalaa daawit keessatti fayyisaanis ni dhalateera innis Kiristoos gooftaadha tiksonni mucaa isa siree horiin irraa nyaaturra ciisee jiru laaluuf sardabani achumaanis maariyaam durbarraa waa'ee fayyisaa dhalateef waa'ee haadha isaatiis misraachoo himuuf warra jalqabaa ta'anii